COVID-19 kan addunyaa kana raasaa jiru inni kun anaaf waan ijoodha. Sababni isaa maalidha? Yoo jiraanne kan teenne akkanatti nageenyaaf illee wal mari'annu. Yoo lubbuun namaa jiraate qaamoleen amma kaastan kun illee faayidaa dhuunfaatis ta'ee yoo biyya ijaaruuf illee ta'u kan nuun mormuu jechuudha. Walumaa galatti dhimmi COVID-19 kun waan of daganni fakkaannaa of dagachuu hin qabnuun achii ka'e kun irratti hojjechuu qabnaa waan jedhu kanan qabaa jechuudha. Nageenya yeroo hunda deebi'ee booroo kan hambisuudhaaf taphachuu qabnu maalidha? Tuzata argetti ani kana naffata akka nama tokkootitti. Hangan nama ta'ee nama yaadu nama taa'ee malee malatu ta'een uumametti nageenyi kan koot qofa miti, kan isaas qofa miti, kan ishees qofa miti, kan keenya hundaa jechuudha. Kan tiffatu eenyure hunda keenyatu tiksaa jechuudha. Kaleessa yeroo umrii keenya daa'ummaatirraa hanga har'aatti wanti gochaa turee fi wanti raawwataa ture waan nama gaddisiisudha. Kun hamma yoomiitti ta'a kan jedhu immoo gaafii dargaggeessa kanaati. Kaleessa keessumaayyuu al darbe taatee du'aa caalutti wal qabate wanti ta'amaa ture sun hanga ammaatti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf an akka qabatama aanaa keenyatitti yoon kaase hooggansarraa kaasee hamma nuti dargaggeeyyiin ana dabalate hanga har'aatitti waa sanan bisuu fi balaan akka dabalataan achitti hin galle lubbuun namaa dabalamee akka hin baane qabeenyi namaa akka hin guban wanti godhamaa ture sun qabsoo keenyaaf waan nuti boru ilmaan keenyaaf goonuuf waan abdii namatti toruudha. Keessumaayyuu naannoo guyyaa du'a Haacaaluu san irraa kaasee abbootii gadaa jaarsota biyyaa battaluma sa'aatii sanitti naannoo sa'aatii 4tti wanni kun dhaga'ame hooggansi aanarra jiru hooggansi magaalarra jiru namoota dubbisuu qaban dubbisanii koordineet godhanii too balaan lubbuu namaa akka hin baanee fi ibiddi magaalaa keessatti akka hin qaban torbee tokkoo fi sanii ol dhagaa kobilistoonitti irra ciisaa too hooggansi bulchaan aanaa hoogganaan magaalaa kantiibaan nutis dargaggeeyyiin akka qaama nageenyatitti qaama hidhatee jiruutitti wanti itti deemaa turre sun hanga ammaatitti balaan tokko otoo hin galle magaalaa olitti baadiyaa keessa deemnee ijoollee qonnaan bulaa keenya sanyii akka facaafanne godhan ijoollee qonnaan bulaa sanyii facaafatu qunnaa harkaa darbanii too sanyii harkaa bittissan kan harkaa saamanii too gara gabaatti geeffatu deeman olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u qabnee gara seeratitti fiduudhaan wantoonni nuti goone suni aanaa gara garaa yoo laalu aanaa gara garaatiin yoo wal bira of qabnu wanta borus jajjabeeffamuu qabu. Maaliif amma aanaa keenya qabatama aanaa keenyatiin hooggansaa fi hoogganamaa wal beekaa waan jedhu san indikeet godha jechuudha. Hooggansi qaama hoogganu koordineet godhee wal beekee yaadannoo waliin galle dhuguma akka naannoo biraatitti arginu san harka jalaa fudhatanii manatti yoo deebi'an ibiddi qabachuu hin danda'aa ture. Kanaaf maaltu gochuun namarra jira akka nuti goone kanatti aanooleen biraatillee odoo godhanii godina keenya keessatti wantoonni amma mul'atan kun waan mul'atanii miti. Ummata godina Arsii ummata Oromoo hunda bakka bu'uu miti itti saalfanneerra baay'ee keessi keenya cabeera gochi sun raawwatamuu isaatiif jechuudha. Gochi sun walumaa galatti gocha diinaati.
diinatu kana raawwata. Waanyootu kana raawwata. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Aangoo fedhanillee yoo argatan karaa waa balleessuutiin miti. Karaa saba ofii balleessuutiin miti. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Rakkoon kun maddi isaa warra caafiitti fanxaalessummaadhaan jechuudha. Warra Itoophiyummaa tana diiguu barbaadan. Itoophiyaan diigamtee uummanni Oromoo jiraachuu hin danda'u. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Itoophiyaan diigamtee wayyaanonni sun warri waggaa dheeraa waggaa 27 uummata Oromoo lafa Oromoo saamanii kiisa ofii guuttatanii kalee hayyuu kenna mataa gadi cabsanii warra jedhantu ergaa kana raawwata. Isaaniin immoo warri walitti hidhameetiin maqaa Oromootiin daldalu diina. Dhugaa walii himne jechuudha diina. Eenyus haa ta'u dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kana jechuu dadhabuun dabballee paartii badhaadhinaallee iddoo tokko tokkotti mul'ata. Hundallee ta'uu baatu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dargaggeessa kana afoo dhaabbatanii karaan kuni karaa sirrii karaa kana koottaa jechuu irratti hanqinni akka jiru wanti namatti mul'isu baay'een hin jira jechuudha. Garuu Haacaaluun mana diigee mana namaa gubee nama saametii miti qabsoo gaggeessaa ka ture. Haacaaluun miidiyaa akkanaa kana afootti bahee odoon sodaatin qabsaa'ee qabsoo hoogganee hooggantoota keenya gameeyyii hojii. Kabajamoo Dooktor Abiyyi Ahmad namatti saalfatanii miti. Paartiin badhaadhinaallee namatti saalfatanii miti. Dargaggeessi kun dhugaa dubbachuu yoo barbaanne jechuudha. Oromoodha Dooktor Abiyyi. Paartii kanallee ka hundeesse Oromoodha. Kalee wayyaaneen waggaa 20 meeqa yoo waggaa 20 meeqa yoo Ihaadigin sayyamtu Oromoon harka keessaa guutuu qabaate ofii sayyameeti miti. Waan Mallas Zeenaawii fa'aa sayyamanitti bulle. Gochi akkanaa kun raawwatamaan turre kalee yoo san jechuudha. Dhugaa dubbachuuf abbootii gadaa keenya saalfachiifne kabajamoo obbo Awwaloo Abdii isinis saalfachiifne. Oromoo asii dhalatta waan taataniif isin saalfachiifne obbo Jamaal Aliyyi isin saalfachiifne obbo Gabree Urgeessoo. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kuni waan isin qofti itti saalfattan osoo hin ta'in waan hundi keenya itti saalfanne. Kanaaf dhugaa yoo dubbanne yoo garaan bu'an imimmaan bu'uun dhiisuu jedhan. Bineensa jaarsa tokkotu akkana jedhee yoo kiyyaa bineensi deeroo wayii dhufteeti goroggorti gooruu goroggorti dhagee jaarsi gabbeechaas yeen. Isin bineensi deeroon tun hin mul'attu hin dhabee ol deebi'e jaarsi. Ammallee girgoote hoolota gooruu keessa. Gabbeet ammallee chaas jedhee hin dhabe. Homan jirre hoolonni ofuma ol damma itti jeerra rafe jaarsi. Yoo rafu deeroon tun hoolotii fixxe. Yoo fixxu ganama ka'e jaarsi yoo ka hoolotii miti. Maal abbaa ibaluu maal taata yoo kun marte naan chaas jennee chuus jennee waa waraabessan jedhan marma jennee didee nyaatee jedhe. Kanaafi deeroon Oromoo keessatti Oromollee taatu dhalattee Oromoo ka alaa ka kalee sun ka waliin geggeessine sun qabsoo kalee isin hooggantan sun sirrii keessaa isin hooggantanii alaa nu deeggara sun sirrii. Karraa kun sirrii miti. Laallatuu qaba namni kana geggeessu dhugaa dubbanne jechuudha. Dargaggeessi illee kana geggeessu ana dabalatee laallatuu qaba. Karaa Oromoo baasu arguu qaba ijaan arga waan ta'eef jechuudha. Wayyaaneen maqalee galtee kalee waggaa 27 nama saalfachiisu maal dhugaa dubbanne Baqqalaa Garbaa kalee dhiitanii mana hidhaatti matarra fincaa'aa turan har'a isaaniin araarameetiin qabsoo isaanii wajji geggeessu fiixa nu baasa. Diinummaan kana caale kamtu jira. Jawar lidatu wajjin haaduu miidiyaa irra baheetiin yoo inni wanna baay'ee odeessu maali diinummaan kana caale kamtu jira ka kaleessu sirrii qabsoon alaa geggeessan nu deeggaran karraa sirrii miti. Dhugaa walii himuu qabna.
Somnee madraka kanarratti ba'uu hin qabnu. Haqa walii himuu qabna. Geggeessitoonni keenya salphachiisuu hin qabnu. Arbar fanxaaleeyyiin paartii kana keessa illee baanii waan garaagaraatiin hidhaman poolisii keessa illee laallamuu qaba. Dhugaa dubbanne jechuudha. Namni yakka raawwate qofti yakkatti gaafatamuu qaba. Ka yakka hin raawwanne immoo maaliif gaafatama? Ka ittisaa oole, ka dhoowwaa oole, waa hundi waa balleessaa oole. Dhugaa walii himne jechuudha. Isinillee geggeessitoonni keenya kana nu laaluu qabdan obbo Jamaal. Obbo Gabree kana laaluu qabdan. Dhugaan kun laallamuu qaba. Nama ajjeesuudhaan yookaan immoo nibrata namaa balleessuudhaan qabeenya namaa barbadeessuun osoo hin ta'in karaa seeraatiin mootummaa keenyatti iyyannee namoonni kunniin akka seera jala oolfamu taasifamuu ni danda'ama ture. Haa ta'uti garuu namoonni shira xaxanii fi namoonni kaayyoo biraa qaban da'oo nu godhachuudhaan namoota naannoo keenyatti wajjin guddannee wajjin nyaannee akka abbaaf ilmaatitti wallaalaa turre nu jalaa dhabamsiisuudhaan guyyaa Hacaaluutti nu jalaa makanii jiru. Hacaaluu qabata godhataniit diinni uummata Oromoo diinni TPLF wajjin qindaa'e karoorseet itti yaadeet godina Arsii keessaa eessa yoo tuyne aanaa kamoo tuyne kaayyoo keenya galmaan gaachuu qabna itti yaadameeti kun. Kanaaf an akka aanaa keenyatti gochi magaalaa keenya fi aanaa keenya keessatti raawwatu qeerroo keenya dargaggoo keenya bakka kan hin buune ta'uu asumaan ibsuu barbaada. Kan biraa namoonni gocha kana qindeessan aanaa keenya keessatti magaalaa keenya keessatti deeggaraa jara kana akka ta'an beekamaadha. Ijoollee waggaa 10 ijoollee waggaa 15 qindeessanii itti yaadameet kan ta'e waan ta'eef gochichi kan nu bakka hin buune ta'uu asumaan ibsuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf an akka aanaa keenya qabeenyi badu waan nama gaddisu waan nama boocisu wallaahi waan dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Abbootii qabeenyaa maqaa isaaniidhaaniin abbootii qabeenya tokkoo isaanii maqaadhaaniin liistii qabatanii gochichi raawwatame. Kanaaf gocha akkanaa qeerroo keenyas dargaggoo keenyas kan bakka hin buune ta'uusaa asumaan ibsuu barbaadaa jechuudha. Kun diina wayyaana wajjin qindaa'e waan ta'eef ammaa booda akka magaalaa keenyatti olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qabaa jedha. Diyaarratti eenyudha yoo jenne Abaa Shaneedha. Bakka jala muruudha kun immoo waan biraan barbaachisu. Itti aanuudhaan TPLFidha. TPLFin kun qaamoluma keenya hawaasuma keenya nama afaan Oromoo dubbatu kana ijaaraniitidha. Itti aansuudhaan KFO'nis jira qaama qaban as keessaa. Mormuun adda. Qaamota biraa leenjisee badiidhaaf akka ta'u qeerroodha jedhee qeerroo keessatti qindeessuudhaan badiin isaan raawwachaa jiran waan kanaadha. Kana waan ta'eef akkuma jedhame TPLF achii dhufee asii gamoo tokko hin cabsin mana tokko hin gubneedha. Qeerroo dhumatu gubee gaafa san namoota olii gad fiigaa jiru argaatuma jirra fiigatuma ture. Qaamni dhoggaa tures jira. Kana waan ta'eef isaan kanniin akkamiin adda baafnaa namoota badii raawwachaa jiran kana jedhame gamaa illee akka ka'e kanatti isaan akkamitti adda baafne isa jedhuuf saaxiluudhaan wanni biraan jiru bakka. Dabarsinee qaama ilaallatutti kennuudhaan heeruu kennuudhaan namni kun qaama badiitii ollaa ofii kaleessa wajjin buna dhugaa ture wajjin gaafa dhukkubsate wal gaafachaa ture har'a hin maraate namni kan cinaa isaatti dhufee toguuf kanaaf qeerroo maraateetu jira. Amma qeerroon qoqqoodiinsa qaba. Gadi fageenyaan ijaarsa qaba. Hin beektan warri aangoo gubbaa jiran illee qeerroon humna inni qabu eenyu akka isa hoogganaa jiru qaama akkamiitiin akka hoogganamaa jiru akka magaala kanaatitti beekamaadha. Inni kun immoo saayidii qabee tokko gara amantaatti amantaa musliimaa amantaa kiristaanatti wal qoodee jira. Yeroo baay'eedhaaf yeroo darbe walitti bu'amee araarri bu'ee araaramee jira. Ammas immoo carraa kanatti fayyadamuudhaan kallattii san deemamee jira. Ammaaf qeerroon kun sirreeffamaa fi hubannoo argachuu qaba. Qaama badii raawwatan Abaa Shanee fi TPLF akkasumas KFO wajjin hidhata qabaachaa paartii badhaadhinaa wajjin deemuun hin danda'amu. Qeerroo haganaan qaba jedha. Kun nama keenyaa miti. Sun nama keenyaa miti jedhan. Qeerroon ilaalchisi keenya keessa keenya jiru hanga ammaatti wantoota akkanaa kanaan sammuun keenya qabamee jira.
kana keessaa ba'uu qabna. Gochoonni raawwatame sunniin namoota yaadi maleeyyiidhaan kan raawwatamedha. Ammas nu karaan cufu gabaa ho'ituu hin lagannu. Hawaasa kaleessa wajjin bulaa ture amantaa kamiiniyyuu waliin qoon kallattii sanii wajjin bulla. Namni kee namaa waan taane keessa seena. Maaf ta'a kun? Kuni ta'uu hin qabu. Obboleeyyan kiyya kaas jirtanis kan biyya baadiyyaa jirtus kaas keessa jirtanis jechuudha. Hundi isaatu baratuu qaba. Gadi bu'eennaan Oromummaanuu maali jedhanii nu gaafatanii kan hin deebifne baay'eetu jira. Duraan dursinee waa barachuu nu barbaachisa. Kanaafuu miidiyaa alaa warra jiru. Alaan warra nu burjaajessu. Nu burjaajessuu hin qaban. Dhaga'uu hin qabnu. Karaa nu baasee eenyutu beeka abbaadha. Obboleeyyan keessan hundattuu galaa himaa. Obboleeyyan keenya hundi walirraa barachuu qabna. Bakka yaadde yoo geessu bakka kaate yaadadhu jedha Oromoon. Bakka yaadde yeroo geessu bakka kaate yaadadhu bakka kaleessanii yaadachuu qabna jechuudha. Kanaaf diinni diinuma waan inni hojjetu Oromoon baruu qaba. Maalidha inni yoo jenne diinni hattuudha. Diinni hinaaftuudha. Diinni sobduudha. Qeerroo fi amantaadhaan qeerroodhaan walitti buusuudhaaf ganamaa galgala hojjetaa jiru. Yoo kan hubattan ta'e kana hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya wanti isin beekuu qabdan uummanni Oromoo tokkummaa keenya kan ittiin tifkan wal taanee wal deeggarree wal bira dhaabbannee yoo deemne qofa. Kanaaf Oromoon biyya ijaaraa biyya hin diigu hayyuun biqiltuu dhaabaa noobeelii fidaa ergama kaleera irree hafesan hidhaa laga Abbaay fiixaan baasaa hattuun garuu sobduun propagaandaa sobaa qabattee ganamaa galgala miidiyaa irratti qeerroo Oromoo fi saba Oromoo illee burjaajessuudhaaf hojjechaa jirti. Kuni diina Oromooti malee fira Oromooti miti. Kana beekaa. Kanaaf Oromoon kaleessa waa jedha. Hayyuun keenya waa nu dabarsanii turanii Oromoon waa shaniin gabrooma jedha. Kaleessumaa gabrummaa akkasii jala turre waan ta'eef. Tokko gabrummaa amantii jala ture. Sabaaf gabrummaa jala ture. Aadaadhaan gabrummaa jala ture. Qabeenyaan gabrummaa jala ture. Gabrummaa gana baay'atu kana baachaa ture. Har'a immoo kanan shanan keessaa ba'ee injifannoo guddaa galmeessisee addunyaa irratti nu beeksisee waan kalee hojjennu san daandii nutti argisiisee akkamitti akka deemuu qabnu fuulduratti akkamitti akka hojjechuu qabnu kan nu barsiise har'allee taanaan ilma abbaa gadaati jaalattanii jibbitanii. Taatee yeroo darbeetiin ol qabatee taateen kun akkamitti ta'ee maaliif ta'ee eenyuun ta'ee kan jedhu kanaan wanti dubbachuu barbaadu waan guddaa osoo hin taane kana beekuu qabna dursine. Taateen kun kan ta'e jedhamee itti yaaddamee karoorfameeti. Warri kana hojjetan immoo diina. Diinni kun yeroo hundumaa ani akka natti fakkaatutti waxabajjii irratti milkii laallate. Milkiidha Oromoon yeroo baay'ee milkii laallate. Milkii maaliin laallate? Milkii dhiiga ilmaan Oromoo jissuuti. Itoophiyaa diiguuti. Itoophiyaa dhiiga ilmaan lafee ilmaan Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiin ijaarratte tana finxaaleeyyiin adda addaa lootee galtuun adda addaa yoomiyyuu hin bittinneessitu. Har'allee barullee wanti nan dubbadhu maqaa qeerrootiin fakkaatanii qeerroodha jechuudhaniin finxaaleeyyiin adda addaa diinni adda addaa kan akka abaa'oo shanee ofiin jechaatiin
kan akka KFO, TPLF meeshaa nu godhatanii ilmaan Oromoo yookiin qeerroo Oromoo meeshaa godhatanii nutti fayyadamuudhaan lafeessaatti ta'aa wayiindhaan hin cabdu waliindhaan cabdi akka jedhamu san jechaadha. Nuti Oromoodhaan wal nyaachisa. Ilmaan saba tokko ilmaan biyya tokko afaan garagaraatiif maqaa garagaraatti godhuudhanii wal nyaachisaatiin dhiiga maqaan ilma tokkootiin yookiin sabboonaa qeerroo miidiyaa irratti ba'ee maayikiidhaniin qabsaa'aa tureen maqaa isaatiniin sababa isaatiniin qeerroo hedduu beekaa hedduu hayyuu hedduu gandoota irraa kaasee hanga aanota adda addaati irratti dhiiga isaanii lolaasuun gaamee jira. Kun immoo diina shira diinni xaxeedha jechaadha. Qeerroo yoo jennu kana qeerroon akkaataa qeerroon kun maqaan ba'e kun akka Oromootti maqaa of danda'eedha. Haa ta'uuti har'a qeerroo jechuudhaaf wanti nu qabu qeerroo harka dhiigaan badeetu jira. Kana yoon jedhu beekee osoo hin taane osoo hin beekin ergaa diinaa fudhachuudhaniin badii balleessetu jira. Namoota yakka hojjetan kan eeruun kennamee qabamaatiin jiru seeratti dhiyaatamaa jiru olaantummaan seeraa kabajamaa jira. Kan jalqabame kun immoo galma qa'uu qaba. Har'a harkumaan harka nyaataa jiru. Isaanumatu as garagaree isaanumatu diina nutti ta'eetiin adda jedhan sun nutti fakkeessee yookiin itti fakkeessee ilmaan Oromootti guyyaa yeroo ammaa kana isumatu nuyi wal qabsiisaa jira jechaadha. Kana immoo beennee yakka hojjeteef an har'allee sodaadhu barullee sodaadhu. Eenyullee taanan jedhee jira xaqilaa ministeerin keenyallee anillee yoo yakka hojjedhe seeraatti bitamuun qaba seeraaf abboomamuun qabaa jedhee jira. Akkuma san fakkaatee galeera ilma Oromootiin illee waltaaniit hojjetu jennee daaddaa jenneeni waliin shubbisnee jirra. Har'a garuu gochi isaan godhaa jiran kun gocha uummata keenya wal ficcisiisaa jiru waan ta'eef kanarraa beennee nullee irraa of qabuu qabna. Ani Oromoodhaan of hin jechaa jira. Amantaadhaa Oromoon. Oromummaan kiyya amantaadhaan ibsamaa. Lammii kiyya sabaaf sablammii kiyya magaalaa keessa na wajjin jiraachaa ture. Tarkaanfii irratti fudhachaan Oromoon kiyya sabboonummaan kiyya kanaan beekamaa. Oromummaan keenya kanaan ibsamaa. Nuyi Oromoodha kan of hin jennu bar aadaa qabna, seenaa qabna, duudhaa qabna. Waan san mara gannee qeerroon keenya shubbisaa jira yeroo kana. Qarshiidhaan bitamaa jira. Abbuma argee jala sababeeffatee waan tokkoon jallachaa jira. Waan xiqqaadhaan jallachaa jira. Waan xiqqaadhaan badaa jira. Ofiillee badaa jira. Nuti qeerroon godina Arsiis taane akka Oromootti wanti nu gochuu qabnu waan xiqqoodhaan birjaajofnee waan xiqqoo qabannee walii shubbisuun qabna eenyuma wajjinu. Paartii nama rakkoo qabu rakkoon kee kana jennee ibsuufi qabna. Karaatti deebisuu qabna. Paartii badhaadhinaa keessa ta'ee kan jeequmsa uumaa jiru kan isaan walii shubbisaa jirus jira. Kan miila lamaan tarkaanfachaa jirus jira. Qaami seera eegsisus rakkoo kan qabu jira. Kanaaf keessa gadi bu'amee rakkooleen uumamaa jiranis taateewwan darbanis keessa gadi bu'amee rakkoo keenyaaf furmaata kennaa rakkoo fuulduratti dhufuuf mootummaan tarkaanfii nu fudhachaa wanta silaa haala ittiin deemu karaa nama qabsiisaa rakkoo cimaatu jira ammallee furmaata kan hin qabne jechuudha. Amantaa walitti buusuun har'a wal shakkuun kalee harma wal hodhuun waliin jiraachuun akka jirutti ta'e har'a immoo amantaa wal shakkuun jira. Ollaa wal shakkaa jira. Akka kalee sanitti gara walitti himatu walitti hin deemu walitti dhufaan jiru. Koobidii sodaanne nu. Koobidii odoo sodaatiin rakkoo nama keessa jiru sodaachaa jira yeroo kana. Baay'ee nu dhibbisaa jira. Ollaa kalee jaalannu jibbaa jira keessi keenya shakkaa jira. Isaanis akkasumatti nu shakkaa jiran. Kanaaf nuti
biyya barbadeessee biyya balleessee mootummaa nu bulchu hin barbaannu har'allee borullee biyya balleessee qabeenya barbadeessee namni dhufee nu bulchullee hin argamu. Bakka fuulduratti kanaan dura taateewwan ta'aman sun irra deebinee akka arginu hin barbaannu. Karee dukkana keessa ture Oromoo yeroo mara bitamaa ture. Gita bittaa keessa ture. Har'ammoo cilancillii ifa xiqqoo yeroo argine kanatti afaan keenyan dubbannee mirga yeroo arganne kanatti gaafii keenya afaan keenyan gaafatachuu barumsa keenya afaan keenyan barachuu yeroo arganne kanatti abbumti arge nu raasuu hin shubbisnu abbaa argine waliin maqaan qeerroo jedhamu kunillee maqaa nu madaalullee miti nu wajjinillee hin deemu. Kanaaf haalli nu itti socho'aa jirrus qeerroo qofaa miti. Qeerroo qofaa miti. Qeerroo kana dhaabuu namoonni danda'an namoonni ulee qabatanii shubbisaa turan hedduu jira magaalaa keenya keessatti. Qeerroo qofaa miti kan maqaan badu. Ilma kiyya obboleessa kiyya qabachuu kan danda'u maatiidha. Maatii keessa rakkoon jira, mana keessa rakkoon jira. Akkan ofii kiyyaa hubadhetti jechuudha. Obboleeyyan tiyya maatii kiyya abbaa warraa kiyya kan ani waliin jiru rakkoo inni uumuuf deemu san yaada inni burqisiisu san deebisuu danda'uun qaba. Haati takka mana keessatti yaada mucaan ishii adeemsa inni itti deemu karaa inni bobba'u iddoo inni oolu eegan beekin bu'aan qabdu. Qeerroo qofaa miti rakkoon hedduu jira maatii keessa. Kanaaf adeemsi nu itti deemaa jirru kun sirrii miti. Ammallee fooyya'uu qaba nu keessa rakkoo jira. Firii isa amma arganne karaa dhamdhamachuudha malee nu baruma hunda dhugaa ani Dooktor Abiyyi dhiifama nu haa godhu dhaamsa tokko biraan nu ga'a. Dhaamsi maalinni waraanuma abbaan qareetu abbaa qalee waan ta'eef kaabaa kibbarraa warra kalee farda hatee nama ajjeesee hidhamee mana hidhaatti itti murtaa'e mara koottaa galaa jedhee nurratti galchee qabsaa fakkaatee nutti galee ummata Oromootiif jennee karaa irratti baanee fardaa fi eeboon isa simannee har'allee immoo itti bosonatti galee cinaadhaan rasaasaan nu waxalaa jira bara. Kanaa miti kaayyoon keenyalleen duudhaa keenyatti deebi'uu qabna waan ta'eef nu akka magaala keenyaatti peestaalii takka kunneen beenu waggaa afuri hiriira gurguddaa keessummeessineerra fardaaf lafaan saameraa kojii maraaroo sirboo hiriira nurratti ba'aa ture homaa goone magaala keenya keessatti ilaalchi amantaallee hin jiru immoo akka amma mana keessaa ka'u miti ilaalchi amantaa magaala masgiida afoo dhaabbadha amantaan kiyya kiristaana inni musliimaallee amantaa musliima beeta kiristaanii afoo dhaabbata karaan kun sinin baasu asiin hin deemina karma san ijaan laaluun akka hin danda'amne jechuudha ilaalcha amantaa fi qeerroon bakka lamatti wal qoode hin jiru tokkummaadhaan abbaa amantaa ambaasaadara nageenyaa duursinee rakkoon akkanaa kun akka dhufu qolachuudhaaf jennee ijaarree gooxiidhaan tokko shaneedhaan ollaa misoomaatii walitti hinee jira nu magaala keenya bara akka muuxannootti godina arsiitiif warri dargaggeessa jirtan muuxannoo kana fudhadhaa. Maaliif hin gubatin maaliif namni isin keessatti hin du'inii jedha kootaatiin nu gaafadhaa teenyee waliin dubbannaa isiniifillee rakkoo isin irratti uumamee dhufnee waltajjiidhaan teenyee wajjin mari'annaa jechuudha. Kana yoo taane malee rakkoowwan hamaatu nu mudata amma ofa foottilleen. Dooktor Abiyyi jedhee jira. Uummanni Oromoo biyyan bulchootanni biyya ni bulchaa jedhe liji yaasuun Oromoodhaa jedhe. Garuu akka biyyan bulchine kan godhee algaarraa ari'e Oromoo miti kun isalleen dinqu isalleen aarsu. Ani injifannoon dhufte sani. Nutu fidee jedhaa turre. Har'a rakkoon galtee jennaan rakkoo kanarraa dhiyeessaarra jecha. Kana jechuun maa barbaade isiniif fakkaata. Yoo mana keessaallee waa dubbatan jecha. Namni martuu waa amanee fudhatee bahuu qaba. Kaleessuma diinni onu irratti hojjetu hooggansa fixaa kaan godha caasaa diigaa jedhaa ture. Har'a ammoo dargaggeessi quba ofitti qabuu dhiibne hooggansa qofattillee warra achi qabaa jirru jira jecha. Sanii miti amma ka barbaannu dhugaa walitti himnee dhugaa dubbannee galuu barbaanna. Dargaggeessi yoo xiqqaate mee amma nama 20 aanaa irraa dhufnee jirra. Usoo guyyaa san gadi baane mee hooggansu akka jedhan dideetu manatti riphee haa taa'u. Gadi baanee osoo afoo dhaabbanne aanaan kennan boora'uu ture. Ammallee kijibaa jirra. Maaf ofii gadi qabneen fudhanne dargaggeessi. Nuu miti namni biyya jeeqaa jiru. Nuu miti dhagaa qabatee ka fiigaa jiru. Nuu miti baattoo diinaa ta'ee ka deemaa jiru. Maaf akkanatti hin dubbanne nuu miti biyya kaballeessaa jiru
akkasitti dubbachuu maaf hin dandeenye maaf hooggansa qofatti achi quba qabna meeshii hooggansa akka jedhamuttu rakkoon hin jira sirrii hin beekne maaf afoo dhaabachuu dadhabne diina san waliin dhagaa qabataa fiigaa hin turre mana gubaa hin turre lubbuu namaa balleessaa hin turre hujii guddaa nutu dargaggeessatu nu hojjenne nama biraatti quba qabuun hin barbaachisu boru biyya kanallee nutu dhaala waan ta'eef akkasitti dubbatamuu qaba dubbiin eenyuufuu hin galchinu aanaalee baay'ee dargaggeessi gadi bahee afoo dhaabbatetti rakkoon akkasii hin mul'anne fakkeenyumatu akkasii haa fuudhu magaala boqqojii irraa dhufe kijibdu shane ta'u shane akka kijjatti jecha jawaar ummata arsiitii bakka hin bu'u warri olola akkanaa oomu warra ummata keenya walitti buusuu barbaadu har'a amantaadhaan oromoon eessatti illee wal qoodaan jiru akkasitti dubbachuutu barbaachisa kanaaf jawaar arsitti haa dhalatu malee arsii bakka hin bu'u afaan guutee dubbadha jawaar qabsaa'eera ala taa'eeti garuu akka duratti kabajamoon obbo Awwal Abdii kaasan sanitti ala taa'anii qabsaa'uu fi keessa taa'anii qabsaa'uun garagara fakkeenya gabaabduu haa fudhadhu namni wayii waan natti dhaame alaaseenii kana dubbadhu naan jedhe woo naan jedhe jecha ani galee yoo dubbadhu anaa waa dubbate kanatu tara malee ka alaala waan natti dhaame hin taru akkasitti beekuun barbaachisa jawaari arsitti haa dhalatuu malee arsii bakka hin bu'u nuu qabadha arsii bakka hin bu'u oromoo bakka hin bu'u warri mana keessaa kaasan jawaar amantiin isaa musliima moo kiristaana moo ortodoksi hin beeku amantaa isaa tu'an akkasitti sirraa'uu danda'uu qaba musliimni nama hin buqqisu amantaan kamiyyuu nama buqqisi nama qali nama kana godhi hin jedhu maaf waan hin jirre dubbanna maaf ergama baadhannee deemna magaalaa boqqojii keessatti ummanni amantaadhaan wal qoode eessatti jira jarana wama ofiifinne diiguufillee deebinee immoo itti fayyadamne karan taaneen qeerrittiinillee qeerrichillee qeerrummaanillee duraanis tureera adda sin jira bonus hin jiraata uumama rakkoo hin jiru garuu akka waan qeerroo moggaasa wayii ta'etti laalutu jira qeerroo akka waan jawaar moggaaseetti qeerroo akka waan jawaar uumeetti qeerroo akka waan kaafaa'oon uumeetti akka waan badhaadhinni uumeetti akka waan abaa'oon uumeetti laalla qeerrummaan uumama malee homaayyuu waan addaatii miti kutaa hawaasaati isteeppii namni dhalootaan irra ga'u uumamaan irra ga'u gaafa diina ofirraa dhiibnu mala san dhaachuun gaarii ta'e injifannoo boodallee immoo injifannoo ittiin gaaga'u ittillee galle ittiin wal baraaxessuu ka wal dhageettiin ittiin hanqatu gochuudhaaf deemne wanti hadha yaanni lamaa mana keessaa dhiyaateef kanaaf qeerrichi akka aadaa isaatti nama fuudha ga'e nama qeerrittiin nama yeroo ga'e namni kun lamaanuu duula hin danda'a wanna hamtuu dhoogullee hin danda'a diinagdee keessatti illee qooda fudhachuu danda'a garuu nama haadhaaf abbaaf bulu nama waamicha gadaatiin bulu gaafa hamtuun jiraatte jechuudha amma ammoo ashkara siyaasaa gaafa abbaan barbaade waamee gubi balleessi yoo jedhan illee girrif nu taane kana ifa walitti himuun barbaachisa isa akka jagnummaatti laakka'utti galle sirni gadaa sirna kana ittiin bullu inni ribaa ta'u jennee abbaa gadaa moggaafannee haadha siinqee moggaafannee yeroo aadaa keenya ijaaruuf deemnutti akka duratti gabreen kaasisanitti alangee harkaa fuudhanii ibidda darban uf guban jecha kun tootaalii waan nun ibsine TPLF isiin waa lama rakkiste tokko Gibxii waliin ta'anii biyya kana jeequudhaaf waa waadaa walii galanii fi tokko san galman gaafachuuf lammaffaa qabeenya saamuu baratan faayidaa waan irraa citeef akkuma taatanii wal nyaachisanii faayidaa sanitti deebi'uuf kan hojjetan kana lamaan rakkatte
as dhuftee daayirektilii nurratti hojjechuu waan hin dandeenyeef wanni isiin goote maali? Ergamtoota isaaniif ergaman nurratti bitan maallaqa ifa kun. Maaliif shaniin gaafa biyya alaatti galu Maqalee irratti waamanii laqan affeeran? Dura eenyutu abaa'oo biyyaa baase? TPLF jedhama. Sibaayet Naggaatii fi Abbaay Xaahayyee gaafa deebi'an maaliif bira ta'anii alaabaa abaa'oo ka duraayyaa akka jedhanii nama meeqa ittiin fannisaniif nama meeqa ittiin ajjeesan akkana godhan. Ittiin wal nu nyaachisuuf ergaa itti kennan. Akkuma duratti ka'e Baqqalaa Garbaa uummata Oromootii miti uummanni Amaaraa firii Baqqalaa Garbaa jedhee hiriira bahee jira. Uummanni Sidaamaa hiriira bahee jira. Uummanni Affaar hiriira bahee jira. Namni akkasitti miidhamee intalli isaa addunyaa irratti baatee abbaan kiyya garafamaa jira miidhamaa jira yaala argataa hin jiru nyaata argataa hin jiru jettee addunyaaf iyyite san inni Maqalee dhaqeetti lakkafameeti waan intalli isaa jette san illee wakkatee ana homaa nan goone jedhe. Ani bakka kana taa'ee waan hin qabsaa'uuf waan ofii miidhalee qofaa fi miti bara. An parsanaalii homaa miidhamne. An Jamaal parsanaalii homaa miidhamne. Kaama qabsaa'uuf uummata kiyyaaf jedheeti. Yoo manni kiyya miidhame anillee miidhame. Nama kalee uummata isaa ajjeese lafarraa buqqise qe'ee isaa irra buqqise maatiin addaan baase kottee buqqise fannise garafe anumaan taane jettee dhuunfatti galtaa odoo ati aykanii qabsoo kiyyaaf jedhee uummanni hiriira sii bahu. Ergamtuu ta'uun hagana nama dogongorsiisa. Jawaabi kalee du'a irra murteessan. Du'a irra murteessan. Namni an Finfinnee ture yeroo qabsoo ho'aasan yoo ati xiqqoo waa qabsoodhaaf dubbatte ሁለተኛ ጃዋር ሲተፈጠረ እንደዚህ እንጀራ ወር ወያኔ ይሄ ጃዋር ተላላኪ ነው ሲንጀራ አረገሩ ጃዋሪን ጀግና ጎዴ ነምኒ ነው ሂሚሳል ነው ሂሚቲ ማሱ ሳንጋይ ዋዋሊ ዋዳ ሴና ዋንጅሩ ቴሌቪዥኒን ግብጽ ቴሌቪዥኒን ትግራይ guyyaa 3-4 walirra waa'ee boora Haacaaluu dubbatan. Nurra Haacaaluun garaa isaa nyaateeti. Haacaaluu bee waggaa 16 umriin isaan gahin waggaa 5 hidhanii jiru. Qarree isaa dhufanii gaddanii. Kun waa sirrii ilaallachuu nurra jiraatu. Kanaaf akka mammaakni jedhe qottoo odoo hin ta'in jallataa nu keessaa baheetu kana nu godhe ka jedhu san haa qaban. Wayyaaneen TPLF ufinumayyuu nu godhune ufii fudheessitee galtee xiqqii qabatteerti. Keenna ka'achi dhaqee ergaa fudhatee asitti nu jeequtu nu jeeqaa jira. Nama 170 oltu hoggansarraa ka'aa jira. Nama 170 ol. Sababaan isaa wanti isin amma jettan kun waan jiruuf bakka nama dhaabatu waan tureef. Poolisii isin duratti jettan Polisi namni 7 mana hidhaa jira. Namni 13 hojii irraa ittifamee jira. Amma maayii kana qorannoo irra jiranii itti fufa. Eenyullee seeraa olii miti. Waan poolisii ta'eef, waan hoggansa ta'eef, waan maalii ta'eef hin hafurra. As keessatti nama baay'ee to'annoo jala oolchinee jirra. Namni to'atame marti nama badii kana keessatti hirmaatee dhawaasaan qulqullaa'a. Har'a eebalu qulqullu eebalu keessa jira jennee nama addaan baasuuf yeroo dubbannu miti. Sababaan isaa nama du'e harkaa qabna. Nama qaamni miidhame harkaa qabna. Qabeenya namaatu gubate. Qabeenya namaatu saamame. Qabeenya namaatu barbadaa'e. Hamilee warri namni jalaa miidhameef qabeenya jalaa miidhamee sun har'a cabee jira. Nu nama mana isaati bahee mana biraatitti rafaa jiru dubbachuuf yeroo hin arganne. Seerri waa shakkeef to'annaa jala oolche. Tumaan jiru, kottee buqqisaan jiru. Qabeenyi isaa jalaan gubatu. Inni madaa'u inni du'u ijoolleen isaa hin baqattu. Isumatu lafa jijjiirate mana jijjiirate. Guyyaa 15 guyyaa 20 qulqullaa'ee waan argamne keessaa baa waan ta'eef akka waan namni dogongoraa mana hidhaatti saabatee warri kaaftan sirrii miti. Akkas ilaalaa. Ka jechoonni babbareedaan mimmi'aayaan haasofni babbareedaan ergaan koherensii qabu keessaa bahu
namoota boruu egeree abbaa biyya kanaa bulchaa biyya kanaa muummicha ministeeraa biyya kanaa ta'uu danda'an baay'eetu isin keessa jira. Kanaaf dargaggummaan hayyummaa ta'uu isin irraa baradha. Sadaffaa akka diinni alaa hafarsuu miti. Dargaggeessi keenya ejjennoo mataa ofii danda'e qaba. Gochi raawwatame eenyuun akkam buune afaan guutuun onnee guutuun bakkeen itti dhaabbatamee dubbatamee yoo jiraate godina kanarratti. Kanaaf bakkeen itti gammadamee. Alaawaan biraa isiniin jedhaaran isin immoo bakka biraa jirtan. Really I'm proud of you. Baay'ee isinitti gammadeen jira. Keep it up. Kanarra jabaadhaa. Akkaasiif qeerroon Arsii uummanni Arsii yookaan immoo bakka biraa jiru yookaan immoo jibbansa biraa qabu fakkeessanii warra kijiban fakkeessitootatu jira warra bakka isin hin buune. Kana immoo waliin taaneetiin qabsoo. Warri maqaa Arsiitiin nagadu jira maqaa Oromootiin nagadu jira. Ka Oromummaayyuu hin qabne. Odoo lakkoofne abbaa sadii yookaan abbaa afur irra taruu hin dandeenye kara deemaan bara. Ammaan booda kara deemaan uummata Oromoof uummata Arsii bakka hin bu'u. Walii galla. Kara deemaan. Tasanuu hambaa faranjii nyaattee meeffatte. Hambaa arabaa nyaattee meeffatte. Sun isii nafne asitti illee galtee hambaa wayyaanee nyaachuuf wayyaanee jalatti galte. Kanneen nu rakkisaa jiru. Hadha kan arge immoo isa kana. Qaama afaan guuttatee dhaabbatee kuuni ana bakka bu'uu hin danda'u jedhutu as jira. Qaamni ciccimoon sanuu dargaggeessi. Sanuu beekaan, sanuu obsa ka qabu. Sanuu eenyummaa ofiitiif kadu. Kanaaf waan baay'ee isinirraa baradheera. Waan baay'ee isinirraa baradheera. Gabaabinna yerootti nu qabe malee tokko namaa qofa oduu dhageeffanne walakkaan guyyaa nu gahu. Dheengadda heexoo isaa turre uummata Arsii heexoo isaa wajjin nu barsiisan seenaa nu barsiisan nu boonchisan. Nu uyyuu kasaalfannee gadi cabne xiqqool nu qaban boqoo keenya ol nu qaban. Hadha muusan caalaa isinirraa argineetu. Uummanni Oromoo qeerroon Arsii maal jedhe jechaa jira. Isin eegaaran. Uummanni biyya kanaa maal jedhe jechaara. Maalirra jira isin jechaara. Isin kun akkana jirtan. Amma taateen taate tun dhugaa dubbanne xiqqoo nu cabsiteerti. Nu saalfachiifteerti. Itti yaadaniiti. Calqabarraa kaasanii gaafa Oromoon dhiigaan lafeen lubbuun injifannoo isaa gonfaterraa kaasanii injifannoo kana of duuba deebisuuf halkanii guyyaa hojjechaa turan waan amma Hacaaluurra raawwatamee miti. Silaa odoo taatee fi Dooktor Abiyyiin calqaban ture. Isatu du'a ture. Gaafsanillee qeerroo kana du'ee hambisa. Akkuma ganama isa kaaftan san. Lubbuu keessanii dha. Kaleessallee lubbuu qeerrootiif lubbuu uummata Oromootiif sabaaf sablammiitiin injifannoon kun dhufe. Injifannoo kanallee achirra ka eegaa jiru ka tiksaa jiru isini. Abbaan injifannoo isini. Kara deemtuu miti. Baqataa miti. Baqataan eenyu biyya bilisa baasee beeka. Biyya kamitti? Baqataan ofiifuu baqataa bara. Namni dirree kubbaa miilaa laaluu fi dirree seeni deeggaruu danda'a. Iyyuu danda'a. Fiissuu danda'a. Wacuu danda'a. Rabbashuu danda'a. Garuu kuwaasii galchuu danda'a? Hin danda'u. Biyya alaa ta'anii ilaaluu danda'u, asillee ta'anii ilaaluu danda'a. Garuu kuwaasii taphatee kubbaa miilaa taphatee caccabee du'ee ka galchu kama dirree keessa jiru san. Akkuma sani qabsoolleen isii tan. Qeerroo maalirraa qaban qeerroo? Hin dhalammoo hin dhalchammoo hin guddisammoo hin nyaachisammoo hin uffisan. Maal as keessaa qaban? Baqattuun maalirraa qabdu? Haa tolchuu haa balleessuu kamaa jiru kan ka waliin rakkatee hadha ka opiidiyoon dullatti jedhaniin kun caammaan irratti xuraa'ee kaalsiin itti ajaa'ee haa toluu haa baduu mana barnootaa ijaaramee gaafa wayyaaneen irrasii gadi amba gubdu gaafa asii abaa of ergamtoonni wayyaanee asii jala kanaan amba gubdu achi keessa taa'ameeti hadha xiqqaate
qeerroo mirga isaatiif falmatu uumamuun ka danda'amu. Abbaa fedhoo taraa ka'ee abbaa qeerroo abbaa maali? Wanta akka irraan qaban qeerroorra. Lafaa ka'ee mooqqaan carratti cala'u jedheedhan. Lafaa ka'ee hin xaarre. Fagoo ta'aniitiin hadhallee ajajan. Warri sanuu maalummaan isaaniitu hin beekamne. Waan baay'ee dubbanna ufafoo. Na ufulchaatti. Waan baay'ee walitti himna ufafoo. Duula geggeessan. Geggeessaa rakkeennarra duula geggeessan. Maqaa itti baasan. Sabboonummaa Oromummaa illee irraa mulquuf kaxaarantu jira. Ka ofiifuu Oromoo hin ta'intu Oromummaa namarraa mulquuf yaala. Akkam ta'eeti. Oromummaa namannaa kennamoo namannarraa mulqa. Bar Oromoo biratti yoo waa balleessiteeyyuu ati bar kama Oromooti seeraan sirraa fixanii si dhiqani malee si waakkatani sitti lallabani. Seera qabu. Adeemsa qabu. Ta seera hin beekne, ta adeemsa hin beekne, ta duudhaa Oromoo hin beekne, ka Oromoo keessatti hin dhalanne, hin guddanne, ka waa'ee sabaaf sablammii hin beeknetu ol ka'ee hadha. Ajandaa garaagaraatiin uummata walitti buusuuf yaalii godha. Sun hin danda'amu. Guute raaddisu nama. Raadattiin guuteef. Isa yoo danda'an itti fufsiisuuf yaalan yoo danda'an. Inni hin danda'amu waa oolan. Warra kaleessa dhiiga qeerrootiin warra kaleessa dhiiga qeerrootiin biyya kana isii baafnee daangatti isii galchine hin danda'amu. Abadan ammaan booda Baqqalaas yaabbatan, Jawaarii yaabbatan, Abbaa Fedhan yaabbatan Oromiyaaf Oromotti deebi'uu hin danda'an. Eenyuun illee taana. Maaliif uummanni Oromoo injifannoo kana ka argate lubbuu isaa kaffaleeti. Du'eeti. Ganama isinii kaaseera. Buqqa'eeti. Hadha buqqa'aan meeqatu ganda keenya keessa jira. Oromoo ta'uu isaa qofaan. Akka kasalaatti wayyaaniif jeneraaltotni fi dulloonni koloneelonni isii nutti guuraatiin baane uummata keenya bakka inni jiru. Saamamneet, ajjeefamneet, achi buuteen keenya dhabameet, tumamneet, rarraafamneet. Kana booda uummanni Oromoo injifannoo ka argate. Injifannoo uummata Oromoo eenyuun illee masakamee amma uf duuba hin deemu abbaa fedhe haa ta'u. Badhaadhina keessa taa'ee, Kafaa'oo keessa taa'ee, Abaa'oo keessa taa'ee, Tigraay Maqalee taa'ee bakka fedhellee ta'u ammaan booda injifannoo uummata Oromoo uf duubatti deebisuun hin danda'amu. Hambaa nyaachuu hin danda'an haftee warri buddeenni Oromoo garaa hin ga'in. Sun adeemu rakkoo miti. Oromoon baay'ee qaba. Kanaaf kana tokko otoo laalle inni biraa ana mallee kan isinitti himu adada waa ta'aniin keessattuu Arsii Baaleetti nu biratti obboleeyyii amma akka Oromootitti wal jennee deemuuf dadhabaadha sodaataa jira. Amma obboleettiin dieta akka duratti achii boqojjii irratti amma wal shakkii sodaa keessa jirraa jette. Anama Finfinnee gala. Nullee sodaa keessa jirra. Gochaa asitti diinni raawwatu. Gochaa diinni raawwatu. Xiqqoo cabneera. Saalfanneera. Investimentiin haa dhufuu jettan. Hin dhufa investimentiin. Akkamitti dhufa? Eessa bula? Eessa oola? Yoo isin hin eegine. Yoo kun ba'ee gube. Yoo kun ba'ee saame. Investimentii malee akkamiin biyyi guddatte? Akkamiin carraa hojii uumne? Carraa hojii akkamiin uumamu? Gabayaan akkamiin uumamu? Kanaaf ergaa diinaa kamiifuu ammaan booda dargaggeessi keenya gurra kennuu hin qabu. Karaan cufamuu hin qabu. Awwaachuu hin qabnu. Bakka kudhanitti ijaaramuun qoqqoodamuun bakka lamaa sadiitti nurra hin jiraatu. Isa keessaa baanee
qaamaaf qalbitti deebine hangafa keenya dhageeffannee abbaa amantaa dhageeffannee abbaa gadaa dhageeffannee hooggansa nu bira jiru keenya dhageeffannee bakka inni dogongorollee itti himnee ilaaf ilaameen tokko taanee deemutu nurraa eegama. Ama tokkummaa keenya kaleessa injifannoo waggaa 150 wayi nurraa fagaate san ittiin deebifanne san nurraa caccabsuuf asiin amantaan asiin sabummaan asiin hooggansa keenya kaan gochuun duula garaagaraa itti duulamaatiin jira. Kanaaf jilbeeffachuun nurra hin jiraatu. Keenya du'eera. Hooggantoonni biyya Amaaraatti dhuman sunni warra badhaadhina deeggartee bara. Hacaaluun jijjiirama kanaafuu cinaa haa dhaabbannu waan jedheef waan biraatiif hin duune. Akka kara deemaa garii bara na kabbaban jedheetiin nama ficcisiifne Hacaaluun bara. Ufii du'e. Qabsoo uummata Oromoo baqateetii miti bara afoo dhaabbateetii inni ka geggeesse. Sodaattuu miti Hacaaluun goota. Ajennaa kana nuuf kennamaa ture. Laga Abbaay ufii fixanii akka inni galma hin geenne godhanii gurguratanii jedhanii as deebisanii yelee baay'ina darag bada hattuu jajabaatte jechuudha. As garagalanii immoo gurguratanii nuun jedhan. Hin gurguranne jara warra gurgurate keessaa yaafnee kaaniine hidha guddichaa galmaan geennee boqonnaa tokkoffaa. Baga gammaddan baga gammaddan. Kun xaarii keessan xaarii abbaa keessaniiti. Bishaan laga Abbaatti yaa parsantiin 60 Oromiyaa irraa yaa kana beektu. Keen waa'ee hidha Abbayyaa nu galchuu jechaa turanii bar kara deemtonni. Kara deemtuun bakka baatee hin beekne. Waa'ee hidha Abbayyaa nu galchuu jechaa turanii. Nu dhiiga itti kaffalleeti. Tokko lanni achi yaa'u kenna. Lammata nutu itti kaffaleetiin laga san hidhe. Sadaffaa biyya kana hadhaa miti kaleessa Oromootu ijaare. Ergam addaan nu qoqqoodu diinni biyya keessa biyya alaa taa'ee nuuf kennu warra nu keessa raawwachiisuuf olii gaffiigutu kana raawwachaati jira. Isallee afoo dhaabbannee xumurree jirra deeggarsa keessanii. Abiyyi waan ergama uummata Oromootiif uummata Itoophiyaa malee maal hojjetaa? Pirojektii kana galmaan gahu waan xiqqaasi seenaa. Hidhamaan biyyaa hidhamaa meeqatu mana hidhaa ture meeqatu gadi yaa'e. Seerri biyya kana ashabbaarii akraarii jedhamee ittiin keessattuu uummata Oromoo cinqaa ba'ate meeqatu hiikkate. Mana hidhaatii meeqatu gale. Meeqa pileenii ufiititti baadhatee galee barnutu galchee bar. Minxaafii diimaa afnee bar Jawaarfaa illee nutu galchee. Nutu bilisa isa baasee bar isin waliin taane. OMN nutu bilisa baasee bar. Kanama ajaa'ibu warra kaleessa isaan ugguraa turan warra kaleessa isaanii ashabbaarii akraarii jedhaa adamsaa turan warra kaleessa diishii OMN risiivarii mana keessaa guuraa turan hadha isaantu nu diina taane isaan immoo michuu ta'an soba kaleessa illee michuu turan soba gurgurachaa turan odeeffannoo keenya gurgurachaa turan ijoollee Oromoo gurgurachaa turan ficcisiisaa turan. Abaawu lagatti qaqallabaa ture mataa isii wayyaane maaliif gaafa isiin lagaa baatumaa karaarra dhaabbatee eege qaqara lagatti hin beeku oolumaan turan achi isaan lagatti qaqallabu isaan asitti abaawadhanii dargaggeessa abbaa qabeenyaa miseensa filaa turan gaafa rakkoon koo immoo isa guuranii hidhanii kaaniin kolaasan kaan achi buutee dhaban kaaniin ajjeesan kaan immoo birrii irraa cirachaa turan kana raawwatamaa ture kaleessa hadhaa miti kaleessa. Har'a illee uuma kaleessaa san raawwatan. Kanaaf nu biyyaan baatti galtanii baqattanii achiin taa'inaa koottaa waliin biyya teenna jijjiirree ceesifnaa jenneet xiyyaara ofiitti fe'atee galee ni Abiyyi. Jarallee kan hunda irraa cancala kan hunda irraa mulqinee lugaama kan hunda irraa baafneet biyyatti galchine. Nutti gajjedhan. Maal balleessine? Maal isaan goone? Eegdoo ramanneef yaa'uun bajeta keenya itti goone kabaja itti goone kabaja hin malleef itti goone adaa kara deemtuun kabaja hin jaalattu jara. Kabaja hin jirre itti goone
mana kennine eegdoo itti goone eegdoo kennaan beedallu mana irra dhaqanii yaa jawaarsi simannaa biyyi kenna filannaa gaafa ijoolleen jettuun eegdoo kennan ijoollee kenna tumanii bar deeggartoota kenna baal irratti sababni eegdoon irraa ka'eef kanaaf yoo walii gadi hin deemtee biyya akka jettu taate dhiisii jedhanii irraa fuudhame lammaffaa wanni addatti si eeganiif illee maaltu jira warri qara nu sodaanneetiin jennu adaa inni michu walitti gale nurraa si eegnare achi diraafnu duulli geggeeffamaa bahe akkuma argitan halkanii guyyaa ka arrabsan ka qeeqan ka ummata oromootii walitti buusuuf yaalii godhan abiyyi geggeessitoota kenna beettu allakkaa hin fitu nu bira hafne maaliif gocha isaanii ilaalle kanaaf gocha isaanii ilaalle haa balaaleffannu haa deeggarru